Raajicha barreessaan Haliil Jibraan kanii kee kan dubbisu Dooyyoo Boqqolloo Raajicha barii barraaqa baraa irratti kan ture inni jaallatamee fi filatamee Almustafaan dooniin gara biyya abbaa isaa isa fudhattee deemtu haga deebitee dhuftutti ganna 12 magaalaa Orfaalesitti taa'ee eeggate. Ganna 12ffaa ji'a Iyyalul jedhamee waamamutti guyyaa 7ffaatti gara gaara cinaa magaalattiitti argamu irra ba'ee garba guddicha millachuu jalqabe. Eeyyee dooniin inni eegu hurrii waliin dhufaa jirti. Yoona balballi onnee isaa garmalee banamee gammachuun isaas galaana olitti fagaatee balali'e. Ija isaas dunuuffatee lubbuu isaa callisaan guutamte keessatti kadhannaa gaggeesse. Haa ta'u malee gaara sana irraa ennaa gadi bu'u gaddiitti dhaga'ame. Garaattis akkasitti yaadda'uu jalqabe. Akkamittan gadda malee gammachuudhaan lafa kanarraa fagaadhee deema. Onneen koo gaddaan otoo hin madaa'in lafa tana dhiisee hin deemu. Guyyootiin rakkoo fi dararaan dallaa magaalattii keessatti dabarsee dheedheeroodha. Halkaanonni qoobummaas akkasuma. Egaa namni rakkoo fi dararama isaarraa koomiin otoo ittiin dhaga'amiin adda bahuu danda'u eenyu? Hafteewwan miira kootii kan ta'an daandiiwwan magaalattii kana keessatti akka cirreechatti facaafaman baay'eedha. Ijoolleen abdii garaa kootii qullaa isaanii gaarreen kanneen irratti kan deddeebi'an baay'eedha. Kanaaf dhukkubbii fi ba'aa waanjoo malee isaaniin adda bahuu hin danda'u. Guyyaa har'aa kaniin baafadhee gatu uffata kootii miti. Harkuma kootiin gogaa koo ofirraa duguggadha malee. Dudduuba kootti kaniin gatadhee deemu yaaddoo kootii miti. Onnee koo isa dheebuuf beelaan mi'aa'ee sana malee. Ta'us amma kanaa ol as turuu hin danda'u. Galaanni waan mara ofitti yaamu sun anas na yaamee ragatii ta'eef amma doonii koo yaabbachuutu narra jiraata. Yeroon dukkana keessatti badullee as turuun garuu akka cabbitti goganii fi boca tokko qabaatanii turuuf murteessuudha. Kan as jiru hunda osoo fudhadhee deemee hagam dansaa ture. Garuu akkam godheen kana raawwadha. Sagaleen tokko akka inni dhaga'amuuf kan humna fi kochoo isaaf ta'an arraba fi hidhii baachuu hin danda'u. Akkuma joobirri godoo isaa malee dumeessaa olitti balali'u sana sagaleenis arraba fi hidhii malee qophaa isaa qilleensa irratti ol balali'a. Almustafaan garaa gadi bu'ee gajjallaa ennaa gahu takka garagaree gara garba guddichaatti yoo millatu doonii dhiyaachaa dhuftee irratti ijoolleen biyya abbaa isaa doonii sana oofane fixee doonittii sana irratti ijjatanii arge. Onneen isaas iyyitee isaan waammatte. Yaa ijoollee akaakaa kootii, yaa guluftuu dambalii garbaa, waggootii dheedheeroodhaaf dambalii onnee koo keessatti guluftaniittu. Amma garuu abjuu koo isa gadi fagoo ta'e sana keessatti otumaan lubbuudhaan jiraadhu dhugaamaan dhuftaniittu. Amma ani asii deemuuf qophiidha jedhee simate. Guyyootii booda dooniin sharaa ishee diriirfattee karaa jalqabuuf bubbee dhufuu eeggachaa otoo jirtuu Almustafaan qilleensa qorraa kana keessatti hafuura koo ennaa tokko qofan arganfadha. Ennaa tokko qofan dudduuba koo galagalee milluu jaalalaa milladha. Sana booda garuu ani oftoota doonii kanniin gidduutti oftuu doonii kan biraa ta'een dhaabbadha. Yaa haadhoo garboota babal'oo, yaa ishee hirribaan qabamte, ati mataa keetiin abbayyaa fi laggeeniif nageenya fi bilisummaadha. Laggeen akka hafuura keetiiti. Anis garba daangaa hin qabne kana keessatti akka cooba roobaa takkittitti ta'een sitti dhufa.
Almustafaan haala kana keessa taa'ee karaa isaa otoo deemaa jiru abbootii fi haadholiin lafa qonnaa fi mukkeetii wayina isaanii dhiisanii gara balbala guddicha magaalattii ennaa rifatan arge. Kana malees inni tokko isa kaaniif akka doonii dhuftee fi maqaa isaas wal bira qabanii yoo waaman dhaggeeffate. Yoona Almustafaan ofiisaatti dubbachuu jalqabe. Guyyaan adda babba'ii guyyaa walitti qabamuu ta'a. Mee dhugaa dubbachuuf jala bultiin barii kooti ni jedhama. Mee isa moofara isaa lafa qotu keessatti dhiisee dhufee fi wayina isaa cuunfituu keessatti dhiisee dhufe sanaaf maalan kennaaf? Guree akkan kennuuf firiin onneen koo qabatte sanyii odaa ulfaataa naaf ta'inna. Xoofoo isaanii guutuuf abdiin garaa kootii akka fincaa abbayyaatti naaf yaa'inna. Dhugaamaan ani kiraara qubni Waaqayyoo na tuttuqu yookaan ulullee afurri Waaqayyoo na keessa darbuudha. Ani nama callisaan guutameedha. Nama callisa jaallatudha. Garuu callisa koo keessatti wanta raabsuu danda'u maal argadhee jira? Dhugaamaan kun guyyaa callaa koo itti sassaabbadhu yoo ta'e sanyii koo ooyiruu isa kamirrattan facaafadhe. Waqtiin itti facaafadhe garuu ammoo kaniin irraanfadhe kaniin hin yaadanne kam ta'in. Dhugumatti guyyaan kun guyyaa ibsaa koo kaniin itti ol qabadhu yoo ta'e ibsaan ana keessaa ifu kan koo miti. Haa ta'u malee maashoo koo ifa hin qabne ol nan kaasa. Gooftaanis maashoo kootti zayita guutee akka ifu naaf taasisa. Yaadota kanniin akkasitti sagalee baaseetu dubbate. Garuu yaadonni onnee isaa baay'ee otoo hin dubbatamin hafan. Sababni isaas innumti mataa isaatiin iccitiiwwan garaa isaa isaan gadi fagoo ta'an dubbachuuf humna qabu ture. Gara magaalattiitti ennaa seenu namoonni magaalattii isa argachuuf gara isaatti dhufan. Hundinuu akka nam tokko ta'anii isaaf boo'an. Jaarsoliin magaalattis gara isaatti dhiyaatanii akkas jedhaniin. Yaa raajicha, nurraa hin deemin. Bara nutti dukkana'e sanatti ati ifa nuuf taateetta. Jabinni keetis abjuuwwan keenyaaf abjuu haaraa nuuf kennee jira. Ati nu biratti akka ilma keenyaati. Akka ilma keenya isa jaallatamaa malee galtuu miti yookaan keessummaa miti. Kanaaf ijji keenya dheebuuf fuula keetiin akka rakkatu hin godhin. Luboonni magaalattis akkas jedhanii kadhatan. Egaa dambaliin galaanaa adda nu hin baasin. Guyyoonni nu waliin dabarsite yaadannoon ta'anii hin hafin. Nu gidduutti akka hafuura taatee deddeebiteetta. Gaaddidduun keetis fuula keenyaaf ibsaa ta'ee jira. Guddisnee si jaalannee jirra. Garuu jaalalti keenya jecha maleeyyii fi haguuggamaa ture. Amma garuu sagalee isaa ol kaasee gara keetti iyyaa jira. Fuula kee durattis ifatti dubbachuu fedha. Sababni isaas jaalalti haga yeroo addaan babba'utti gadi fageenya mataa isaa hin beeku waan ta'eef. Namoonni biraas jabeessanii kadhatan. Inni garuu deebii hin laanneef morma isaa gaccabsate malee. Namoonni isaatti dhiyaatanii dhaabbatan. Himimmaan isaa ennaa gara labbeetti gadi bu'u argan. Kana booda Almustafaa fi namoonni achitti walitti qabaman hundumtuu walitti qabamanii gara adda babba'ee mana qulqullummaa fuuldura jirutti imalan. Akkuma do'oo mana qulqullummaa keessatti gahanii dubartiin raagduun maqaan ishee Almitiraa jedhamtu takka isa faarfachaa simatte. Akkas jette. Raajicha. Barreessaan Halil Jibraan.
Kanii kee fi kan dubbisu Dooyyoo Bokonnon. Raajicha.